harka fuunee ilmaan Oromoo jaalatamoo fi kabajamoo. Ani kan isiniin wajjin turu Choomina Baaleeti. Har'aan tana oduu haaraa qabannee dhiyaannee jirra. Oduun har'a nu isiniif qabannee dhiyaannes Ameerikaa irraayi. Kalee har'a guyyaa Washington DC'tti Oromoonni hedduun garagaraa isteeta Ameerikaa irraa waliin yaa'uudhaan hiriira guddicha godhan irratti galgala wayitee galuudhaaf deeman Oromoota lama mana nyaataa keessatti nafxanyaan qawweedhaan dhahuudhaan Oromoonni sun ammaaf gara mana yaalaa akka deemantu himame. Haaluma wal fakkaatuun Itoophiyaa keessatti gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo kan jedhamu OMN keessa kan dalagaa ture akka qabametu beeksifame. Haaluma saniin qabamuu isaa wajjin mana eessaa akka geeffame namni beeku hin jiru. Shakkiin deemaa jiru aarii akka irraa qabanii fi gadoo akka itti qabantu himama mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa kanaaf. Kanaafuu wanni inni keessa jiru hanga ammaa wanni beekame hin jiru. Haaluma wal fakkaatu biyya Itoophiyaa keessatti rakkoon cimaan kan deemaa jiru ta'uu wajjin Jawaar Mohammad, Hamzaa Booranaa hedduun namni siyaasaa hedduun akka hidhame ni beekama. Haaluma kanaan kalee galgala akka OMN'if yaada kennanitti Hamzaa Booranaatii fi Shamsaddiin Xaahaa akka tumamaa yookiin doorsifamaa bulantu himama. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo guddaa keessa seenuudhaan nama kaanii kaan hidhatti guuruu kaan nammoo ajjeesuutu himama. Manni hidhaa guutuudhaanii manniin barnootaa garagaraa keessatti akka nama hidhaa jiran nama doorsisaa jirantu gabaafamaa jira. Mootummaa Itoophiyaatitti lubbuun dhuftee kara deemu dhabee har'aaf gara Eertiraa akka godaanetu himamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa keessa naannoowwan garagaraa keessatti manniinii fi waajjiraalee mootummaa akka gubatanii barbadaa'an himamee jira. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Walitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhalee maaf wal sakaala maaf deemsa wal dhorke.